birraa qophii addaa isiniif qabannee dhiyaanneetiin jira. Egaa qophii addaa keenya har'aatiin ayyaana Arafaa sababeeffachuudhaan hawaasa musliimaa maraan baga ayyaana Arafaa yookaan Iid al-Adhaa kan bara kanaatiin isiniin gahee jechaatiin ayyaanni kan milkii kan jaaladha isiniif haa ta'u. Egaa qophii addaa keenya har'aatiin keessummaa kan taasifanne dura ta'aa dhimma islaamummaa Oromiyaa kan ta'an Sheek Hajii Ibraahim wajjin turtii taasisnaa hanga xumuraatti dhufaan tura. معلومة أيانه عيد الأضحى أصول كباب ستين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيد الأضحى جتون، عيد عرفة جتون، عيد النحر جتون، هندو مقوميساتي. عيد جتوني isa waggaan naannahu jechuudha. Isa waggaan naannahu jechuun waan waggaan naannahuun ciida jedhanii. Ciida Arafaa yookaan Adhaa Naharii jechuun ciida waggaan naannahu ka ammoo waa qalma of keessaa qabu jechuudha. Adhaa yookaan kan jennu kan qalma nahariidha kan jennu kan qalma of keessaa qabu jechuudha. Ciida qalmaa jechuu hin danda'amu. Akka hiika afaan Oromootitti yoo deebifne jechuudha. Ciidin kuni ciidin addunyaa irratti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam labsan ciida lama muslima keessatti iddi waggaan deebitu lamuma. Iddi torbaan deebitu Jumaadha. Ciida waggaan deebitu lamaan kana Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa Makkarraa gara Madiinaatitti godaanan hawaasa isaan simate ka Ansaaraa ka Madiinaa jiran kana ciida adda addaa kan kabajan, ayyaana adda addaa kan waggaa kan kabajan itti dhufan. Duuba Rasuulli sallallahu alaihi wasallam wayita Makkarraa gara Madiinaa galanii kanatti dhufan waan je'aniin ummata saniin, ummata keenya Rabbiin ayyaana adda addaa ka isin bifa adda addaatiin dabarsitan kana ciida lama filamtuu, ayyaana lama filamaa jaalatamaa Rabbiin biratti sawaaba guddaa ittiin argattan kadirii guddaa Rabbi isinirraa ittiin hancaasutti Rabbi isinii jijjiiree jira jedhanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ayyaanni sun lamaan ciida fitriitii fi ciida adhaa kana jechuudha. Ciida fitriitii fi ciida arafaa kana jechuudha. Kuni akka jirutti ta'ee kanatti wayita Rabbi jijjiiruu subhaanallah. Ciidin arafaa kuni wanna adda isa godhu qaba. Maal inni Rabbiin ciida kana ciida hunda caalchise, ayyaana kana ayyaana hunda caalchise akkuma addunyaatitti jechuudha. Akkuma addunyaatitti guyyaan baatiin kurnan eega baatiin hajjii dhaabbatte hanga ciidaatitti gaafa baatiin hajjii takka jedhamterraa qabee hanga guyyaa ciidaa kurneessituu kanatti Rabbii maqaa addaatiin yaame, kabajaa addaa kenneef. Maal je'ee suuraa tokko suuraa Qur'aanaa Rabbi xabi'aa isaa aadaa isaatirraa Rabbi waan gurguddaadha malee hin kakatu. Wanni Rabbi itti kakatu wanta gurguddaadha. Duuba guyyaa kanaan hin kakate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ciida tanaan hin kakate. Guyyaa Arafaa kanaan hin kakate. Halkannan kurnan
baatii hajjii ta duraa tanaan in kakate maal jedhee suuraa fajrii keessatti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر جل رب سبحانه وتعالى وأن ربك كتيب وأن قد يجتم بكم طول والفجر يوجئ ربين فجرين صلاة صبحي تهودا دها بري بروبك أكو تهودا دها وأن قد هذا فجرين كن إساتك كتيب إيقاسمو وليال عشر جئت halkannan kurnan baatii hajjii ta duraa tanaan kakadhe jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaadhaan kurnan rabbi kakateen tuni rasuulli sallallahu alayhi wa sallam waan jedhan guyyaan tuni addunyaa keessatti akkuma waliigalaatitti tan isiidhaan dorgomu hin jiru jedhan ما من أيام الأعمال الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه العشر يا رسول صلى الله عليه وسلم قيمان تقوتو هل كان من تقوهيو ومميه هنجيرو تأسيك ست تلتو نمني دلقي ربي برات جالتمت أكا إسئي جالتمت من دون جالتمتين تأكا إسئي تأكا بويا خيري أكا بويا دنكرنان تنكيستي ربي جالتو بويا أمم بهنجرتو جاء ربي سبحانه وتعالى جنان صحابة الرسول برجلني وانجاني ولا الجهاد يا رسول الله جاني تولي sila namnummaan karaa rabbii keessatti deemee haqaaf diin iljecha du'ellee lolee du'ellee thawaaba hanga dalagaa guyyaa kana keessatti taatee hin argatu jennaani rasuulli waan jedhaniin wala aljihaadu fi sabiilillaahi illaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi ولم يرجع منها بشيء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نمتجا ربي في جتش دولا ديمي نفسي وفيت الانبهي قبينيا وفيت الانبهي وفي أجت وريقبي قبينيا إسالي أجت وريق يوتاتن ألا نمنمان حج دولا يوكان أمو جهاد ديمي لولي قليلي ثوابا هاغانما قلتي كرنان تنكيسة تتوتو دلقي هن أرغتو وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ماري قيانتني على الإطلاق جتشون أكما وليقلا الدنياتي قيا الدنيا رت ربي أومي إبسده في جهاتمي شني تنكيسة toltummaan tamiyyuu toltuu guyyaadhaan kana keessa dalagamteen dorgomtu hin jirtu jechuudha. Ayyee hawaasni keenya ka beeku ramadaana keessattuu ashara awaakirii dhiiroo sila ashara awaakirii mallee caaltii jechuun gaafii ta'uu danda'a. Ulamaa'ni addunyaa itti walii galanii ibsanii jiru. guyyaan kun maa min ayyaamin yaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam jala muranii guyyammaan kumuyyuu ta toltuun ishiidhaa toltuu olii ta guyyaa tanaan dorgomtu jirtu yaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam hajjiin baatin hajji'ii subhaanallah hammana darajaa qabdi rabbiin maaliif darajaa kana kan ji'a ramadaan illee caalu ka ashra al-awaakhir illee caalu ka laylatul qadr illee caalu maaliif godheef jettanii yoo kan gaafattan taate mee ramadaannis haa jennu
الردان كبجمان جال تمام رمضان اسم الله هاجنو جيء مكامي هاجنو جيني أركان إسلاما شنان إسكيس ولدك أبامي دلقام إنجيو أركان إسلاما شنان يوكان hooggantoonni ibaadaa islaamaa gurguddoon erga takka wal bira dalagamtu ji'a kana qofa. Ji'a biraa shahaadaa lamaan qabaachuun ni mala arkaan islaamaa shanan keessaa. Eegas immoo salaataa fi zakaa baasuun ni jiraata. Soomuun ni jiraata. Ramadaanuu kana hunda of keessaa qaba. Laakiin hajjiin hin jirtu. Hajjii hanqata. إذن جيني أركان شنان والبرة كيسات دلقم يوجرات باتي أركان شنان والبرة كيسات دلقم يوجرات باتي حجي تلوان تاتف كناف ربي جي أكنا يوكان باتي تنا يوكان كرنان تنا باتي برا ويا برا چالچي سي جيچودا كانوا ورقبته إذا أدهاك أما أرفعك أما جنون كان ربي مالجئ يعني وياك يوم الحج الأكبر سبحان الله ويا حجي الآن تجئ يا ربي سبحان الله ويا حجي الآن تو أكبر يجو أكان قدو ويا كان ويا عيدا أرفعك أنا يا عيد عرفة كناف جتة نمني ويا عرفة ويا عيد موت وعرفة أدها كنا كيستي خيري تكدلغتي خيري زلالم اتنمني دلغون تنين كتوهنتي ربي إساء قلمي السفي جتشولا كناف رسول صلى الله عليه وسلم وانجان ويا أكا عرفة جأم كنا كيستي ربين قبروتا إبدار رابطو يرو كمو ولا رمضان ولا عشر الأواخر ولا ليلة القدر كيستس نموتا باي إني إساني هن أتاك أمنتو وياك كيست إبدار رابطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي أمة سنران وأتاسسو إغاي درجاني ويان أضحى مالي إني jechuu gaafii gabaabaa kana keessatti yeroo dheeraa fudhachuu barbaachisaa isarratti keeffannee jechuu osoo hin ta'in jechootuma gabaabaa kanaan ibsuudhaan barbaade malee bal'aadha inni. Ayyaana Arafaatiin wal qabateetini qalmatu taasifamee jettanii jirtu akka qalmi taasifamee keessatti intarneetiin turtan. Mee qalmi kun eenyudhaan raawwatama? Maaliif barbaachise qalmi? Gaariidha. Qalmi kun udhiyyaa kan jennu kanatu iyyuu isa qalma jedhamu kana. Udhiyyaan sunnaa abbaa kenna abbaa waliigalaa yoo jennu amantaan kumiyyuu achi as adda qoodate malee amantaa waliigalaa kan ta'e Nabiyyallaahi Ibraahim abbaa anbiyaa hundaa jechuudha. Abbaa anbiyaa hundaa sunnaa isaati. Isatuyyuu gaafa ilma isaatiif rabbi fidaa hoolaa rabbiin uumama isaatiin achi dura hin turin uume isatuyyuu hoolaa qare fidaa godhe sunnaa isaati keessa ni mul'ata. أجرا كاني رسول صلى الله عليه وسلم أضحية ويتنورت ربك رابط جج قرآنا توقت جرا فصل لربك وانحر يا ربي سورة إنا أعطينا نموبيك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يا ربي صلاة ركعة لما تعيدات صلاة وانحر جتو أضحياك علي
jechuudha jedhaniiti ulamaa'ni mufassirtoonni warri qur'aana hiikan akkanatti hiikan. Jechi kuni ajaja mataan isaa. Wasalli salaati ajaja rabbiitu ajaje jecha rabbii ajajaan dabarsa. Wanhar jechuun qali udhiyyaa qali jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammad ufillee qalee namoota birallee akka qalan ajaje. Asirraa qabee ulamaa'ni bakka lamatti bahee ulamaa'ni baay'een jechuma kana amri makana jechuma kana qabatee udhiyyaan mataan isiitiyyuu waajibaayyuu sunnaa miti jedhanii jiru. Sunnaa miti. Izan ulamaa'ni duubarra jumhurri yookaan waliigalli ulamaa'a kan itti hiika isaa waliigalanii hiikan nama qabeenya qabutti namoota hoolaa, re'ee, horii, loon jechuudha. Gaala kanuma fedhe jechuudha rabbi isaaf laaffise qabutti yookaan bitee qaluu danda'u irratti dirqamaayyuu jedhanii ulamaa'ni lafa kaa'anii jiran jechuudha asumarraa ka'e. Edaa udhiyyaan tun dirqama kan jedhu nama hunda osoo hin ta'in namoota qabeenya qabu irratti dirqama jedhanii ulamaa'ni lafa kaa'anii jiran jechuudha. Akkasuma immoo namoonni qabeenya hin qabne namoonni gahee isaa taphachuu hin dandeenye sunnaa taatiif yoo qale sunnaa jaalatamaadha kabajamaadha yoo qalu qabaatu taate immoo dirqama hin qabu jedha. Qaluu isiitiif maaltu barbaachise kan jedhu dura dursoo namni udhiyyaa guyyaa iidaa kana hin qala jedhee niyyaa yookaan karoora qabu dursee maaltu isarraa eeggama akka baatiin kun baateen qeensa ufii muruu dhabu akka baatiin tun baateen rifeensa ufii tokkicha buqqisuu fi muruu dhabu irraa eeggama. Maaliif jennaan dalagaan tuni dalagaa warra hujjaajatiin wal fakkaatti. Hujjaajni wayita hajjiidhaaf deeman eega harramatan booda wanti isaan irratti haraama ta'u hedduu san keessaa tokko qeensa ufii muruun haraama haga gaafa hiikkataniiti. San keessaa tokko rifeensa ufirraa muruu dhabuun yookaan gabaabsuu dhabuun yookaan buqqisuu dhabuun dirqama isaaniiti. Yoo san ka godhan taate gumaa kafalan qaban waan ta'eef. Kanaaf jecha warri hajjii deemullee akkas godha. Warri asitti hafillee mootuu isaanii wal fakkaachuudhaaf araara tokko argatan waan ta'eef, idqii tokko argatan waan ta'eef, rabbi walumatti hunda isaaniitiifuu araarama waan ta'eef wal fakkaachuudhaaf jecha qeensa akka muranne rabbiin dhoowwe haga udhiyyaa qalee bira tarutti jechuudha. Yoo wayita dura karoora qabaachuu baatee qeensa muratee mataa ufii muratee yookaan immoo tuyyuu rifeensa sirreeffatee isumaa jedhee booda keessa kan iyyatu taate udhiyyaa qalu yookaan booda keessa ka argatu taate ani qeensa muradhee ture, ani rifeensa ofirraa muree yookaan buqqisee yookaan sirreessee ture, amma udhiyyaan tiyya badde jechuun isarra hin jiru. Yoo san karooran qabu eeguma karooratti deebi'ee haga hafe ufaa eegu malee maa guyyaa ciidallee hin taane yoo ka argatu taate inni inuma qalaa waan achi dura qeensa murate yookaan immoo rifeensa ufii sirreeffate yookaan muree yookaan buqqiseef udhiyyaan isaa sawaabni jalaa waan hir'atu hin qabu jechuudha. Kanaaf udhiyyaan tun ulamaa'ni waan je'an dhiinni waan inni qaluu yoo lafa bu'e odoo dhiinni sun ardii hin geenne rabbi biratti iddoo qubatu qabaa jedhan ulamaa'ni. Sawaabni isaa akkuma san adada rifeensa
hoolaa yookaan re'ee isaaniitiin rabbi thawaaba isaa baay'eessaa fi jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf rasuulli mataa isaaniitillee gaafa qalan ufirrallee qalanii maatii isaaniitirrallee qalanii eegas immootiyyuu ummata Muhammad hundarraahu yaa rabbi naa geessi jedhanii du'aa godhanii qalan jechuudha. Kanaafuu udhiyyaan guyyaa boruu kana keessatti guyyaa ciidaa adhaa kana keessatti baay'ee muslima biratti barbaachiftuudha. Faayidaan isii duniyaa akhiraa qofa osoo hin taane duniyaa irratti maal godhan rasuulli foon udhiyyaa kan qalame kana namni hoolaa re'ee nama tokkichatu ofirraa godhuu danda'a. Gaala horii yoo kataatu taate immoo nama torbarraa gahuu danda'a. Karuu kamuyyuu haa qalu yoo ka qale taate rasuulli qoodanii lafa kaa'anii jiran jechuu akkaataa isii godhan. Akkam godhan jennaan bakka sadiitti foon isii kun qoodama. Foon udhiyyaa bakka sadiitti baha. Harka tokko sadaffaa jechuu. Tokko sadaffaa rakkataa naannoo jiru miskiina beelaa dheebotaa yatiimaaf kennan. Harka tokko jechuun tokko sadaffaa fi ammallee ollaa isaanii ka bitaa mirgaa atiif kennan. Tokko sadaffaa hafee jira harki tokko jechuudha. Harka lama qoonnee waan ta'eef harka tokko hafe kana maatii ofii wajjin guyyaa har'aa kana itti bashannana jechuudha. Kana rasuulatu qoode sallallahu alaihi wasallam. Waan amma rakkoon argamteef wajji nyaadhaa wajji dhugaa jedhee namni amma labsu kan labsin odoon ta'in kun labsii rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Qooda rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ollaa dhaame. Qooda rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam harka qal'eeyyii hafteef dhaame. Qooda rasuulli sallallahu alaihi wasallam maatii udhiyyaa godhu saniif dhaame jechuudha. Haalli udhiyyaa waqtiin isiin qalamtullee eega salaatarraa dacha'an tahuu qaba. Salaata dura udhiyyaan gonkuma hin taatu odoo hin salaatin. Udhiyyaadha wannummaan jedhaniifu duhaa jechuun afaan arabaatitti duhaatti moggaasan. Duhaa jechuun afaan keenyatti waaree jechuun. Waaree qalma waaree jechuun. Wayitiin qalan yoomi غالبا يوكان عاداتي واري قلاني جتشونا. كناف udhiyyaa wanni jedhaniin waqta sanii waareessanii yaamamti. Aadaatti waaree qalan. Aadaatti waaree qalan yoo jennu guyyama iidaa salaata duubarraa eegaltee haga guyyaa afran duyda duubaatitti iida malee guyyaa sadi jechuudha. Iida malee guyyaa sadi walitti dhaabdee waqtiin udhiyyaa qalan ni jira jechuudha. Yoo guyyaa iidaa hin qalin guyyaa itti aanu qaluu hin qabdu. Yoo guyyaa itti aanu hin qabin guyyaa itti aanu haga guyyaa sadiititti jechuudha. Guyyaan sadeen iida duuba jiru rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan jedhaniin ayyaamu tashriiqii ayyaamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi ta'ala. Guyyaan sadeen iida duubaa sun bar guyyaa rabbii ufii zakkaranii eegana ammoo tuyyuu nyaatanii dhuganii bashannananii fira ufii hunda isaa tooyatanii jedhani. Asirratti carraa ayyaana fayyadamuudhaan namoota harka qalbeeyyii akkasumas namoota sababa vaayirasii koronaatiin gara manaatti deebi'an
hojii idilee guyyaa guyyaatiin jiraataa turan gara manaatti akka deebi'an ta'eetiin jira. Namoota akkasiisan haala akkamiitiin gargaaruu qabanii wal gargaarsummaan kun immoo yeroo ayyaana qofa ta'uu qaba dirqama. Yeroo kaan haala akkamiitiin wal to'achuu qabanii wal gargaaruu qabanii. الراحمون يرحمهم الرحمن جاء ولا رحمة ولي قلوب رب رحمة قراجة من لا يرحم لا يرحم جاء رسول صلى الله عليه وسلم لما رحمة قمن رب رحمة قلوجة كنا ندر قمن تقول مامتي نتي ركتا غرغارو كيستي در قم قمنا يجودا الشريعة كنا در قم سيسي كوني أيانا الرت ونجد أمجير أيانا الرت استهي أيانا درستهي أيانا بوداس كايون شرعان كنا تنو أجاجي ولين ياتشو ولين دبو والغرغارو ولين رحمة قلوتي درقما نرقا هججودا شرعان كنا كوني فدا كنا ردو انتين درقما ربنا كنا كناف رسول صلى الله عليه وسلم قامت قولاتك قالتني رئيتك قالتنيتي عائشان رئيسان قالتن تنا قد فيتي صدقت جيتشو صدقت فيتي دوب رسول قالني وانو هم بيفتم وانو كيتم وبدا نمنا قديتم الجلا فيتي يعني حالتين بدو عائشة رضي الله تعالى عنها جنان عائشاني حركة قطي ملي هند زيتو فيتي قودي فيتي جتين جنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة أنسين جدو أما حركة قطي ملي قودي فيتي وما نم بفنيكاتي جد سوني كأتي نوكيت حركة قطي تناتو بدي ملي قوتون كنوكيت أنسين جدو ساني كاكايامي كصدقتي كنتي أرجومتي في التساني كاكايامي تأما إن كايامين هركتكتي أتي أما نومنات تنبس كنت يتو تناتو إن كايامين مليتو إن كايامتي جاني الرسول صلى الله عليه وسلم كايو جتشون أدا صدقاتشو جتشو لا كشريعة إسلاماتي كناف شريعة إسلاما كنا كيستي وانون دافو درسا كنا يو كنا جدًا يو صدقاتشو جدًا مسلمة من تين الدان باس في كل كبد رطب أجر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هما ترون إساجيت والروحي أبو كل كيستي ثوابات جرا جاء هما فيت يون دا متي hojii gamtaa Oromiyaa hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga ayyaana Eid al-Adhaa nagaan isin ga'e jecha maamiltoota isaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa fi tajaajilawwan baankii diijitaalawaa seera shari'aa irratti hundaa'an kaardii ATM malaalii fi koppee birrii qopheessee akka itti fayyadamtan kabajaan isin affeera. dabalataan tajaajila baankii dhalarraa bilisaa foddaa qofatti kennaa ture ol guddisee magaalota biyyattii garagaraatti dameewwan 13 ol banee itti tajaajilamaa isiniin jedha. vaayirasii koronaa irraa ofiif maatii keessan eeggachaa ayyaana gammachuudhaan dabarsitan isiniif haa ta'u. Eid Mubaarak. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga ayyaana Eid al-Adhaa nagaan isin ga'e jecha maamiltoota isaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa fi tajaajilawwan baankii diijitaalawaa seera shari'aa irratti hundaa'an kaardii ATM malaalii fi koppee birrii qopheessee akka itti fayyadamtan kabajaan isin affeera.
Dabalataan tajaajila baankii dhalarraa bilisaa foddaa qofatti kennaa ture ol guddisee magaalota biyyattii garagaraatti dameewwan 13 ol banee itti tajaajilamaa isiniin jedha. Vaayirasii koronaa irraa ofiif maatii keessan eeggachaa ayyaana gammachuudhaan dabarsitan isiniif haa ta'u. Eid Mubaarak. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Tunashangilia kwa